Nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tiyuubii baga deebitanii gara nagaa tiyuubii nagaadhaan dhuftan. Har'a maalinni barumsi keenya kan barannu self introduction in English kan jedhu part 2 yookaan ammoo kutaa lammaffaati jechuudha. Miila darbee akkuma isinitti hime akkuma baranne waa'ee maqaa akkasumas waa'ee umrii keenyaa akkamitti ibsina kan jedhu barannee turre jechuudha. Karaalee hedduun ibsuu dandeenya isa hamma ta'e ilaaluuf yaallee jirra. Amma immoo waa'ee maaliif haasofna jechuudha. Waa'ee place of birth iddoo itti dhalanne akkasumas about country, about city kan jedhan about job kan jedhaman kanneen ilaalla jechuudha. Biyya itti dhalanne akkasumas ammoo iddoo dhalootaa kan keenya akkasumas waa'ee hojii kan keenya ibsuuf yaalla jechuudha. Okay. Amma gara barumsa keenyaa direct yoo deemnu place of birth jechuun iddoo dhalootaa keenyaa jechuudha. Iddoo dhalootaa place of birth jedhama miti. Tokkoffaa maal jechuu dandeenya jechuudha. Iddoo itti dhalanne ibsuuf I am from jettaniitoo iddoo itti dhalattan ibsuudha jechuudha. Fakkeenyaaf I am from Itoophiyaa. Amma nuti warri Itoophiyaa keessa jiraannu I am from Itoophiyaa. Itoophiyaatti warri dhalanne jechuudha. Ani Itoophiyaattan dhaladhe kan jedhu bakka bu'a jechuudha. I am from Itoophiyaa jechuun jechuudha. Akkasumas ammoo I am from Jimmaa Itoophiyaa jechuu dandeenya yoo barbaanne jechuudha. Maal jechuudha kuni? Ani Jimmaa Itoophiyaattan dhaladhe. Maali inni kuni? Dura magaalaa dursuu dandeenya jechuudha. Magaalaa dursinee achi immoo biyya itti aansuu dandeenya jechuudha. Akkasitti illee fayyadamuu ni dandeenya. I am from Jimmaa Itoophiyaa, I am from Finfinnee Itoophiyaa, I am from Adaamaa Itoophiyaa. Kan barbaadan jechuu dandeessan jechuudha. Iddoo itti dhalattan ibsuuf. Itti aansee immoo I grow up or I was raised in jechuu dandeessan. Iddoo itti guddattan ibsuuf jechuudha. Fakkeenyaaf I grow up in Amboo. Ambootti guddattanii jiraattan yoo ta'e I grow up in Amboo jechuu dandeessan jechuudha. I grow up in Amboo jechuu dandeessan. Akkasumas ammoo I was raised in Amboo. Achitti Amboottan guddadhe jechuu barbaadan akkanatti ibsuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo amma fakkeenyaaf dura biyya tokko jiraattanii achi immoo biyya sanii gara iddoo biraa yoo deemtan maal fayyadamuu dandeessanii jecha sadaffaarra jiru kana. Originally I am from jettanii ibsuu dandeessan jechuudha. Originally I am from fakkeenyaaf originally I am from Ethiopia but I have lived in Dubai jechuu dandeessan. Dura ani Itoophiyaattan dhaladhe yookaan Itoophiyaan jiraadha. But I have lived in garuu kanan jiraadhu Dubai. Kanan jiraadhu Dubai jechuuf jechuudha. Inni dhumarra jiru immoo I was born in dash but dash feels like home to me jechuu ni dandeessan jechuudha. Kana immoo maaliif fayyadamtanii amma fakkeenyaaf Itoophiyaatti dhalattanii garuu fakkeenyaaf yoo Jaappaan jiraattan Jaappaan ammoo akkuma biyya kan keessanii yoo isinitti tolte ta'e akkuma mana keessaniitti kan keessa jiraattan yoo ta'e jecha kana isa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Isinitti tolteertii baay'ee akkuma biyya keessaniitti waan barbaaddan gootanii yaada keessan ibsattanii kanaafuu akkuma biyya keessaniitti kan itti tolte yoo ta'e hima kana fayyadamuu dandeessan. Maal jedha inni? I was born in Ethiopia. Iddoo duwwaa kana I was born in Ethiopia but Japan feels like home to me. I was born in Ethiopia but Japan feels like home to me. Ani Itoophiyaattan dhaladhe garuu Jaappaan akka mana kootitti natti dhaga'ama. Jaappaan jiraachuun koo akka mana kootitti natti dhaga'ama jechuuf jechuudha. Jaappaan jaalateera jechuudha. Namni sun itti toleera akkuma biyya isaatitti keessa jiraachaa jira jechuudha. Inni biraa immoo maalidhaa? Waa'ee hojii kan keetii haasa'uudha jechuudha. Hojii kan keetii haasa'uu yoo barbaadde about job and occupation kan jedhaman waa'ee sanaa haasa'uu yoo barbaadde akkamitti haasofna kan jedhudha jechuudha. Karaalee hedduun ibsuu dandeenya waa'ee hojii kan keenyaa jechuudha. Tokkoffaan maal jedhaa? I work for kan jedhu kana maaliif fayyadamna? Hojiin nuti hojjannu kaampaaniiwwan
biyya keessa jiran akkasumas ammoo international amma maal kan ta'an fakkeenyaaf addunyaa guutuu beekamoo kan ta'an kaampaaniiwwan akkasii keessa yoo kan hojjennu ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf I work for BBC yoo jennu I work for BBC yoo jennu BBC amma ati jecha hojjetta jechuudha. BBC dhaafan hojjedha yookaan BBC keessan hojjedha. I work for jenne jechuudha. I work for jennee kaampaanii guddaa maqaa dhoofna. Fakkeenyaaf I work for OBN jechuu dandeessa. I work for Sheraton Hotel. I work for Dashan Bank jechuu dandeessa jechuudha. Kaampaaniiwwan gurguddaa beekaman maqaa dhoofta jechuudha. Asitti I work for jettee akkasitti ibsuu dandeessa. Inni biraa immoo I work at. Kun immoo iddoodhaan wal qabata. Irra caalaa iddoo itti hojjettu jechuudha. Maybe maal ta'uu danda'a? Hospitaala ta'uu danda'a, hoteela ta'uu danda'a, iddoo biraatillee ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf I work at hotel yoo jette I work at hotel, I work at school, I work at hospital jechuu dandeessa. Kun amma maal akka taate hospitaala keessaati maal hojjettaa, maal inni hin hojjennee kan jedhu hin ibsu jechuudha. Ati hospitaala keessa hojjechuu kee qofa ibsa jechuudha. Narsii ta'uu kee, doktara waan barbaadde ta'uu dandeessa ati achi keessatti jechuudha. Wanta sana hin ibsu jechuudha. Inni itti aanu immoo I am a dash in dash. Amma kana immoo fakkeenyaaf I am a driver in Dashan Bank. Osoo itti amma fakkeenyaaf yookaan ammoo I am a driver in Commercial Bank of Ethiopia. Osoo itti baankii daldala Itoophiyaa keessa maalidhaa? Konkolaachisaadha. Kun ammoo hojii kan kee ibsa jechuudha. Hojii kan kee amma I work at yookaan I work for Commercial Bank of Ethiopia bicha qofa jechuu ni dandeessa. Baankii daldala Itoophiyaa keessan hojjedha jechuu barbaadde jechuudha. Kuni garuu amma maal ibsee wanta ati hojjettu achi keessa mee ati hojii hedduu jira miti baankii sana keessa. Garuu hojii hundaa sana keessa driver yookaan immoo konkolaachisaa yoo taate I am a driver in Commercial Bank of Ethiopia jetta jechuudha. Akkanatti ibsuu ni dandeessa. Inni biraa immoo I am self-employed. I am self-employed. I am self-employed kan jettu hojii kan kee amma fakkeenyaaf ofumaa uummattii hojii kan qabaattu ta'e I am self-employed ofumaan kan of hojjetu yoo ta'e jechuudha. Qacaramtee nama jala hojjettee osoo hin taane ofumaa hojii kan kee uummattee ta'u kan bultu. Kan of bulchitu of qacartee kan jiraattu hojuma kan kee uummattee kan jiraattu yoo ta'e maal jechuu dandeessa? I am self-employed. I am self-employed jechuu dandeessa jechuudha. Inni biraa immoo kan dhumarra jiru I am between jobs. I am between jobs jechuu dandeessa jechuudha. Kana immoo maaliif fayyadamtaa? I am between jobs kan jedhu hojii yoo qabaachuu baatte. Hojii yoo qabaachuu baatte I am between jobs kan jedhu kana fayyadamte jechuudha. What do you do? I am between jobs jechuu dandeessa jechuudha. Kana jechuudha. Kana kan itti aanu immoo yeroo itti aanu ilaallaa. Viidiyoon akkasiin jalaan dheeranne amma kan barachaa jirru maalinni wanta guutuu akkamitti ibsuu dandeenya kan jedhu. Maybe kanneen keessaa amma isin tokko qofa fayyadamuu dandeessan garuu kanallee ni jedhama akkanattillee jedhuun ni danda'ama kan jedhu. Ilaaluuf akka nutti toluuf jechuudha. Dheerate garuu self introductioniin kuni garuu isin qabadhaa jechuudha. Qabachuuf yaalaa viidiyoo yoo isinii galuu baate irra deebi'aa ilaalaa. Viidiyoo jaalattan laayik godhaa. Yaada yoo qabattan naaf barreessaa. Akkuma isinitti mee warroonni zuumiidhaan akkasumas teelegiraamaan waatsaappii imoodhaan daayirekt barachuu barbaaddan kafaltii jiddu galeessaan na dubbisuu dandeessanii. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Hin badinaa. Nagaa naaf ta'a.